waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu bilxiginnaa irratti fudhachuu itti fuudhaan aanota keessaa buqqisee dhuunfachaa jira. Haaluma kanaan kormiin ilmaan Oromoo WBO'n zoonii lixaa godina Bahaa Wallagga keessa socho'u ergamtoota sirna Minilik irratti tarkaanfii ilaalessaa ona Limmuu Galiilaa keessatti fudhateen waraana bilxiginnaa rasaasaa fi baarudaan akaahuudhaan asii fi achi ari'ee akka saree gabaa seenteetti naannessuudhaan mooraa ishee mandheeffattee keessa guysee baasee magaalaa aanichaa Galiilaa dhuunfatee jira. Ona Harroo Limmuu dabalatee aanaa Limmuu Galiilaa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n aanaa sadaffaa dhuunfachuu isaa beeksisee jira. Tarkaanfii mooraa buqqisuu WBO'n taasise kanaan meeshaalee waraanaa hedduus booji'amanii jiru. Gama meeshaatiin qawwee EKM-80, EKM Turkii 20, boombii 60, rasaasa kilaashii fi bireenii 15,000 ol hidhannoo konkolaataa waraanaa doqdoqqee fi meeshaalee waraanaa garagaraa dhuunfachuu ummata Oromoo magaalaa Galiilaa gammachuun burqisiisaa jira. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa naannoo sanatti akka itti fufu beeksisee jira. Miseensonni waraana bilxiginnaa 80 ol sirnicha ganuudhaan godina Qeellam Wallaggaa aanota garagaraa keessatti WBO'tti harka kennatan. Hagayya 29 bara 2022 ilmaan Oromoo hojii loltummaa impaayera cubbamtuu Itoophiyaa tajaajilaa turan hammeenyummaa sirnichaa irratti dammaquudhaan mooraa bilxiginnaa hongeessanii WBO'tti harka kennachaa jiru. Haaluma kanaan hagayya 27 fi 28 godina Qeellam Wallaggaa aanota Gidaamii, Jimmaa Horroo, Gaa'oo Qabbee, Saayyoo fi Anfilloo keessatti miseensonnii fi hoggansi waraana bilxiginnaa sadarkaa garagaraa irra jiran 50 ol meeshaa fi hidhannoo guutuu waliin sirnicha cubbamaa fi ummata Oromoo cunqursaa jiru ganuudhaan waraana bilisummaa Oromoo mooraa isaanitti dhiyootti harka kennatanii jiru. Miseensonni waraana PP kunis osoo hin beekanis ta'e gowwoomsaadhaan yakka ummata Oromoo irratti raawwachaa turaniif ummata Oromoo dhiifama gaafachuun meeshaa sirnicha bilxiginnaa hidhachiisuudhaan ummata Oromootti bobbaasaa tures qabannee dhufnee dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchineerra jechuudhaan dubbatan. Miseensonni waraana bilxiginnaa sirnicha ganan kun meeshaalee waraanaa kanneen akka qawwee EKM Turkii fi kan biroo rasaasa EKM 5,000 ol bireenii boombii fi hidhannoo guutuu waliin dhufuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisanii jiru. Itti dabaluudhaanis yaada isaanii yeroo ibsan garee maafiyaa impaayera Itoophiyaa ilmaan Oromoo lola isaan hin ilaallannetti erguudhaan lubbuu obaasaa waan jiruuf warreen amma meeshaa diinaa baattanii sirnicha tajaajilaa jirtan sirnicha ganuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo WBO ABO'tti akka makamaniif waamicha dhiyeessee jira. Uummanni Oromoo kan yeroo kamuu caalaa mooraa qabsoo isaa jabeeffachuu akka qabu rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa fi xiinxaltoonni siyaasaa ibsa irratti argamu. Uummanni Oromoo itti baatee lola kaabaa kamuufuu of qopheessuu akka qabuu fi akka sabaatti ijaarsi dammaqinsii fi qophaa'ummaan cimaan akka barbaachisu eeree jira. Waraana kaaba Itoophiyaatti humnoonni mootummaa federaalaa fi kan Amaaraa gama tokkoon humni ittisa Tigraay gama biraatiin dhaabbachuudhaan wal lolaa jiran. Rogeeyyiin Oromoo hordofaa jiran fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaada barreessanii jiraniin gartuuleen siyaasaa Oromoo garaagarummaa isaan jidduu jiru dhiphisuudhaan jabina mooraa qabsoo sabichaa irratti xiyyeeffachuu akka qabu dhaamanii jiru. Uummanni Oromoo itti baatee lola kana kamuufuu of qopheessuu akka qabuu fi akka sabaatti ijaarsi dammaqinsii fi qophaa'ummaan cimaan akka barbaachisu eeranii jiran. Dhalattoonni Oromoo lola uummata Oromootiif bu'aa hin buufne irratti hirmaachuu irraa mooraa qabsoo Oromoo utubaa jechuudhaan waamicha taasisanii jiru. Xiinxala siyaasaa Yaayaa Bashir yaalota walitti aansee fuula barruu Facebook isaa irratti barreesseen akkuma kaleessa akeekneen lolli kaabaa dhooheera, lolli kun akkuma jedhe Oromoo hin ilaallatu, garee isa kamiinuu cinaa goronii isa tokko irratti duuluun bu'aa Oromoo fiduu hin qabu. Oromoon saba guddaadha, saba itti hirkatamu malee kan walii isaa irratti amantaa dhabee halagaa biraa caalsifatee daboo waammachuuf dirqamuu miti jedhan. Itti fuudhaan kan jedhe Yaayaa Bashir dhaaboonni qabsoo Oromoo daandii haqaa irra jiran osoo halagaa fagoo hin firoonfatin dura walii isaanii irratti abdii fi jaalala jabeeffachuu qabu. Maree fi wal falmii siyaasaa gadi fagoo wal gidduutti gaggeeffachuu addeeffachuudhaan mallattoo bilchinaati jedhe. Adeemsi mooraa qabsoo keenyaa hanqina qabu akkasitti biltsiginnaa gobsee kan jedhu namni siyaasaa Itoophiyaan kun akka jarri dhaabbata Oromoo haqaa kan wareegama qaalii kafalaa as gahanii faahir isaa wareegamee hadhaawaa baasaa jiran tuffatanii abbaa barbaadan ajjeesanii fi hidhan onnee dabaleef jechuudhaan ibsan. Adeemsa abaaramaa kana keessaa hin baanu taanaan biltsiginnaaf umrii bittaa eebbifamne akka dabalaa fi jiru beekuu qabna kan jedhu Yaayaan injifannoon kan Oromoo kan mirkanaa'u alagaa caalaa walii keenya irratti garaa jabaachuurraa yoo of qusanneedha jedhan.
Garee kamuu waliin dhaabbattee wareegama bilaash hin kafalin dhaamta Yaayaa Bashiir ilmaan Oromootiif dhaame yoo ta'u, diina waggaa 30f Oromoo qorqaa tureetu amma wal lolaa jira jedhe. Qabsoon Oromoo ofirratti hirkataa sagantaa ifatee fi hoggansa of keessaa moosifate qaba kan jedhu rogeessi Walaabuu Jiiloo ammoo lola ollaa keessatti adeemsifamu bifa tarsiimoowwan gamaaggamuu ofii of qopheessuun barbaachisaadha jedhan. Rogeessi siyaasaa Baabsaa Tuulaa ammoo yaa ijoollee Oromoo birmadummaa bilisiginnaa fi kan biyyaa waliin hin makinaa, bilisiginnaan birmadummaa garaa isii malee birmadummaa biyyaa hin beektu tana quba qabaadha jechuudhaan dhaaman. Itti fuudhaan waa'ee birmadummaa mootummaan dubbatu yoo ibsu Baabsaa Tuulaa birmadummaan biyyaa caphee kan jedhamu gaafa weerartuun biyya biraa daangaa cabsee biyya kee weerareedha. Diinni alaa dhufee Itoophiyaa weeraree hin jiru. Bilisiginnaa fi uummata biyya Itoophiyaatu wal waraanaa jira tana hubadhaa jechuudhaan Oromoodhaaf dhaame. Yaa Oromoo kaadiree qe'ee keessatti si ajjeeftuu fi mana hidhaatii baaftee sira shantu eeguudhaaf jettee hin salphatin sibiila of harkaa qabdu waliin wobotti makamaa jechuudhaan rogeessi siyaasaa Baabsaa Tuulaa dhaamanii jiru. Oromoon saba bal'aa saba kaayyoo qabuu fi galma qabsoo fi addaan baasee beekuudha. Wayyaanee kaleessaa fi bilisiginnaan har'aas Oromoof diina malee firaa miti jechuudhaan mana ofii cinatti dhiisanii dhufaatii wayyaanee ta'anii eeguun qaanii fi saba bal'aa kana xiqqeessuudha. Qabsoo Oromoo lagasii dhorkanii kaayyoo fi galma isaas karatti bacancarsuudha. Of taanaan ofuma ta'uu wayya kan jedhu ammoo miseensa koree giddu galeessa koongiresii federaalawaa Oromoo Lalisaa Hussein. Snaaqaa Irkoo Bergen Hoolaand jiraatu barruu karaa feesbuuka isaanii barreessaniin OPDO yookaan PP'n Oromoo irratti miidhaa dhaqqabsiifteef aangoora danda'u Oromoon ofii kaasee mootummaa isaaf ta'u ijaaruudha malee Finfinnee ati marsitee osoo jirtu alagaan kaabaa dhufee jara buusee aangoonaaf qooda jettee yaadda taanaan dogoggortee jirta itti yaadi jedhe. Bara 1990 takka yaadannu TPLF Finfinnee dhuunfannaan ammas gabrummaa biraatiitu Oromoo eeggata haqa jiru carraa dhufatti dhimma bahuudhaan garuu qaroomina kanuma jedhe. Snaaqaa Irkoo walumaa galatti Oromoon akka sabaatti itti bahaa lola kanaaf of qopheessuu fi ijaarsa hunda galeessa taasisuudhaan akkasumas garaagarummaa gartuulee jidduu jiru hir'isuun dhaamsa rogeeyyii fi xiinxaltoota siyaasaati. Godina Horroo Guduruu Wallagga Aanaa Amooruu magaalaa Agamsaatti har'a ganama haleellaa humnoonni shoorkeessitoota fannoo Amaaraa raawwatanii lubbuun namootaa darbuu jiraattonni himan. Manneen magaalattii keessa jiran hedduun gubachuus dubbatanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallagga Aanaa Amooruu aanaalee haleellaa humnoota shoorkeessitoota fannoo Amaaraatiin hedduu miidhaman keessaa isee tokko. Gandoota baadiyyaa 21 aanichi qabu keessaa gandi 16 guutumaan guututti humnoota shoorkeessitoota fannootii fi finxaaleeyyii Amaaraatiin qabamanii jiraachuu jiraattota irraa wabeeffachuudhaan gabaasnee turre. Har'a ganama ammoo magaalaa Agamsaa humnoota kanaan barbadooftee jirti. Guyyaa kaleessaa otoo waraanni mootummaa fi qaamoleen nageenya mootummaa magaalaa guutanii jiranii humni hin beekamne kan nuti booda jedhe milishootaa fi namoota dhuunfaa hidhannoo qaban irraa hidhannoo hiikkataa turan. Kun kan raawwatame haleellaa har'a adeemsifamu kan akka hawaasni ofirraa hin qolanneef waan godhamee ture jechuudhaan mootummaa waboo fakkeessee humnoota bobbaasee hoddomminaan akka qabu irra deebiidhaan dubbatamaa turanis waan yaadatamuudha. Kana dura humnoonni shoorkeessitoota fannoo gandoota baadiyyaa aanichaa darbanii gara magaalaa dhufanii waan hin beekneef akkasumas ammoo magaalicha keessa humnoonni nageenyaa waan jiraniif tasuma taateen har'a raawwate kun ni raawwatama jennee hin yaadne jechuudhaan jiraattonni dubbatan. Lafa bariirraa kaasee sagalee dhukaasaa fi meeshaa gurguddaa iyya hawaasaa dhaga'uudhaan yoo manaa gad ba'an magaalaan guutuun ibiddaan gubachaa akka jirtu ibsan. Waajjiraalee mootummaa dabalatee qabeenyi bu'uuraalee misooma hawaasaa ta'an kan utuu hin gubamin hafan hin jiran jedhan. Muddama ji'ootaaf tureen booda wal waraansi kaaba Itoophiyaa ji'a sadaffaatiif akka irra deebiidhaan jalqabe kan dhaga'ame humnoonni Tigraay qindoomina humnoota federaalaa fi naannoleetiin haleellaan irratti banameera erga jedhaniin booda. Komaandi poostii waraana Tigraay ibsa baaseen roobii hagayya 24 bara 2022 barii keessaa sa'aatii 11 irratti mootummaa federaalaa humnoota Amaaraa waliin ta'uudhaan haleellaa bal'aa irratti baneera jedhee ture. Ibsi humnoota Tigraay hordofee mootummaan federaalaa ibsa baaseen waraana kana kan jalqabe TPLF jechuun humnoota Tigraay itti gaafatamoodha jedhee jira. Humnoonni lamaan waraanatti deebi'anii galuun isaanii hordofees walitti bu'iinsa deebi'anii jalqaban kanarraa akka of qusatan dhaabbanni mootummaa gamtoomanii gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaa, Ameerikaa, Yuunaayitid Kingdamii fi dhaabbileen biroo waamicha dhiyeessanii turan.